akka namni tubbatulaan ana bakka jiraadhu isaan waliin isaan bulchisiifaa taa'anii. Bara fagoo barkun jechuun waa'uma jiru dabba gaadhiin dhumuunis beekamaadha. Kanaaf atin cinqatin nuti gabbaanee beela raayyaa. Yaa'uun godhu wayyeessi miskiinti kana takkaa mana keenya dhufteen. naan jedhu tokko jiru innuu bari qaama kiyyaadhaan narraa muramee bara ilmaa dheera biyyaa akkuma xiyyaartii biyya taatee qaama kiyya taatee innillee qaama kiyya narraa murame atii fi innillee har'a inni kooka oolee ati kooka ooluu qabda anan nyaata malee ati nyaata. Udan nuti jedhee achiin kun meena dhagee aniifati laal dalagannee bulle laal akkasitti dalagaa ana ta'ee si ta'ee dhugaa meeqanniiti qaarumatti jirra yaa abbaa manaatii uumaa waa tokko bu'aa qabdi aniifati qotannee bullu qotee bulaa miti. Kun riyaa kiyya jedha kun maali kiyya jedha kun durbicha kiyya jedha kun maal kiyya dirdir isaa godhu anduubdi nacite mana sagalwan qulqulleessu burcuqqoo isaan bishaan itti dhugan qulqulleessuun dugda na kute biyya isaan dhugan itoon baannaa godhanana qaanyii miti isin jedhanii guyyuu mana namaatitti deemaniituma nyaatanii dhuguu mana isaan qulqulleessan. يا ربي كي يدي فما ناكل يا ربي كي يدي فما ناكل أكمل باقي يا أنت يا ناوي ما رانقولان إسان ما تنادو بسابر يا ربي كيس هي نرجع أكمل تندلقا ولا دفعتوا عني انتو لوجان ميا كسيت تولا مسديكو حرام أمتي حرام يتنتاو استغفر الله العظيم يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. نعمك يا بلسو سلام مالك بانت ودواتي أسجرتو. الله نن صلاتو كنتا سي صلاتو كنا أنا صلاتي كنا ما وصلنا راجدي سي صلاتو كنا وافد استو ربك ينمن كدات تجرا مالني ربي صلاتي أما ترى نبيها قريباتي أم ما ترى سلام عليكم أمجد أوف ربي صلاتي يجوان داو أتوان كتير تناجي ساتي سي صلاتي وصلاتو اللي فرتي وانتا وبكرة كنتان يجو كيري برا دلقتو ديسه شري دلقتا جدا. هلا السلام عليكم. أكن جرت بنتي تيانا قما. أنا فايو منزراتي أكمي. إيه قما جت إيه قما. جندا كيسة سالي رأي نما دفاني. إيه نما زمانا واتك كاني بيكاني بركاني واتك كم بيكاني. سنجبني ثم قالوا مرة ديماني ما أنا ما وسكيسو أنا ما كنا لما ننساني سنجر جالس ما كي يسألنا دبي أعرف في دموجا أديرك ياتين أعرف في دموجا أديرك ياتين أعرف في دموجا ما عليك ياتين سامونا غرغرشان ها وين مسكين تبتدي يا رب ما أنا نعطوني كم باقي يا أنتينا وي إنه مسكر كارا يمالن قرآننا نداني إيسي بدوائي وما تقونا إيه مجايو دوائي وما قونا سنجد لبي سانا أقول لكم نبراسون وفيها كنا مساراتو تاتو فيها منا محمد أجي تبي تلفونا إنو نيتين بقرسامو انترو ما أرغوتي انترو دقومت إيه بدي أنو دقي دقومة جت وارسو دبيسو دقومة أنتن دقيسو إيه إيشين تانو مبرادي بورا بينشي عادي برسو أودو جندو مرة وقت السنجرة ديس السنجرة أودو جالسة مناك أبدو ديرة برات الرأي قصدو في قلتي نمر رنجالة نمني الرأي تكفي جالة شيء ربيني شهادة بس أبارم تونتون إيه رب ما ناكرة تينيا بريتشو مالي أنا كنا إيه ماني مانا ربيتي كما جد ميواهم دافو جد نغاك سيفا بالبلا بودر ميغوت تاي ميغوت ما سيتي فكاتا إيسي بوس أنا أدور وانا بوم فرو تنا تكادي ندر أجمع تركا أجايبا سينجر جارس شيتو ري
kino aan addaati akkumatti keessummaa kana itti ol fideetoo dhufa haadhi manaasaa arrabbi nabaare laarkino namarree hin jaalattu habaarramtuu irraa akiraat akka odoo argite awuz billaa yaa rabbi nama akkanaat irraa nu qabeeti daandii keetitti nu qajeelchi yaa rabbi. Atiin tun maal goota salaataa Yusuf kun akkanatti nama mataa jirta. Keerii amma dalagachuuf gajjettu ammoo balleessaa jirta. Maal goota salaataa niiftu akka kiyya kanatti hin teettu. Dhageessa Fooziyaa isin dubartoonni tun jechuudha qalbiin teessan tun laaftudha. Yoo imaanatti deebitanillee akkasuma laaftu amma salaatanii amma deebistanii nama kanallee dhukkeetti kaaftan. Isiniin kun barra harka dhibba keessaa hundi keessanii ukkama azaabati maal hin jettu. Tokkoffaa dubartiin takka jaarsisii sirrallee jechuudha. Jaarsisii kasii biraa qabboo kana yoo eebaluun bira jira jettanii amma waan dubbiin jira kanatti. Maal sobaaree dhuguma bar si warri dhiiraa kun jaartiisaa tan salaattu jaartiisaa tan imaana qabu arrabbi sodaattu tan rabbi ishee abadduffeetan dubartuma laal qabi laal uffata qonxee tan aan dhiira asiifacha ariitu tan aan hida goote dhiira lallaaltu tan aan wakinoo sanis akka bashitaa baraa akka tiraakooma san jajjabeessa san tuttuqxo aan dhiira zimjettee sa'aatii 24 jinjanaa irra gadi dhaabdu tana malee dubartii kabajaa qabdu ammana keessatti rabbi ishii sodaatteetu salaata ishii uffattu hin feetani dubartiidhuma dhiira ariitu feetan maali an akkana ishiin oo dhiira ariite ati oo dubartii ariite ummatu mana ofii horata meenarraa of jedhi tassinii baay'ee qabu lakki boyfixanne ganaa oduu baay'een qaba taa'inarraa gadi nanaasaadha. Amma ba'ee dhufa laaqana dalagiitii hiriyooti hundeeshiitu bidee dhufaati. Akkana Fooziyaa hiriyoota isaa naaf deetoo dhufa. Aniin tun hoggaa akkatti na laalu garbittii abbaa sanna see. Nan hojjedha kan waan hundi baa'u manatti naa guuti. Silaa waan godhe guutuun barakachuttuu hin jirtu fidi naan jedha. Gosi ni. Seenaa irraa misila. Salaamaleykum. Salaamaleykum. Waalaikumsalam. Jirra maal kana jettanii jirra akka jireenyattis lakkaawwamuu baate. Ayyaa kun ucaalee kiyyaaf dee jiraati kai timee kana laaqana nu qopheesse. Hai laaqana jette. Maal jedhe? Atummaan kun qaanyi takka hin beektu odoo natti nimin nama natti fiddee dhufta nama takkaa mana kiyya dhufee hin beekin. Qaanyi miti sanuu mucaa adeera keeti maqaa kiyya fuudhee galee biyyatti akkasitti ana ammatuufi taphadhu kaayee akkasiin jedhame maal seete kinoo laaqana irreen qopheessine dabbaatu nu jalaa dhumate gaazatu dhumate. Laaqana dabbaatu hin jirre? Akkanaa shunkurtii cicciree akkasitti laal distiitti naqee irra kaa'uudhaa jedhu gaazin akkasitti baafatte rabbiin dhamama ishee haa godhu. Reef maalatti ni reef? Odoo biyya keenya ta'e akkasitti qoraan kinoo gaaratti tolchol bahee cabsee too qoraaniin hojjedha akkamitti keessummaa mana keenya dhufee hin beekin fidda. Namtittiin nana tamma reef maalatti dhumin? Reefi ani kinoo shaayii irra kaadhee too hin jirtiyyu ammanatti akkamitti akka dhumte hin beeku. Illoonu seedaa ji'a lama guutteerti dabbaa gaazaa guunnee gaazin eega guuttame kanumaaf dhumate. Erga guutte ji'a lama guutee jira? Ji'a lama guutee. Akkasii anaafsi walirraa dalaynaati. Umar rakkoo ga'u barkun jechuun waa'uma jiru dabba gaazin dhumuunis beekamaa. Kanaaf atin cinqatin nuti gabbaanee hoteela irraa nyaanna. Nama baay'aan godhe wayye sii misgiinticha kana takkaa mana keenya dhuftee hin beektu ila akkamitti as qeebaluu eedeebiseeti. Kun bar waan isin gootan osoo hin ta'ini. Dhuguma keenya. Akka tasaa gaazin dhumu mala. Gudiina goote keessummaa takka mana keenya dhufee hin beektu. Arraba dheerate yeroo kan telefoona nama waa'ee namaa haa ta'u wanta jettu. Inshallah guyyaa rabbi jedhe kalaala akkasitti si kiisa laata. Guyyaa rabbi jedhe ilaahiduma naa waamta manatti guyyaa tokkicha. Dhageessa anaafsi booda wal faamnaati isa amma mana nyaataa fideetine keessumaa mana kiyya fide gadi bayeetin amma akkan salphanne waa afaan buusa. Dhage nasi waa wasiima jechuun kun jechuun wanni rakkoon jiru jira kana malee. Rakkoon hin jiru. Dhuguma kana booda wanni baay'isiidhaaf. Wanni hundumtuu guute keessummaan takka mana kiyya dhufee tola afaan qullaa bahee. Rakkoon qaburee isa bira rakkoon jira baramma. Maal jechuun jira booda wal fahamnaa maal rakkoo biraati jira. Lakkoon biraa jirtu. Anis ilma salaama jedhu dhufee malee kun rakkoo miti. Keenya guutuudha siniin jedhamu. Amma nu yaasi ati nu yaasi. Kun rakkoo miti. Anaafsi booda dubbanna. Hayi. Nu yaasi. Dhaabama isaanaa godhu maal asitti kotota isaanatti gugguuree dhufe mucaa adeera kiyyaa mucaa maarree kiyyaa naan jedhe
Anne yaa nyaatu. Laaqana goote naan jedha liqliq isaa godhu. Biyya nyaatu inni. Waan jiru qopheessee isaa waliin nyaatu dhaggadde guyyuu keessumaa manatti fidaa guyyuu keessumaa manatti fidee laaqana dhiyeessi naan jedha. Anaa tana garbitti abbaa sannasee. Dhukkuba isattaa fi dibboo. Guyyumarraan keessummaa dhabu. Guyyumarraan keessummaa natti fidee dhufa. Hai. Dhuftee bakka dhuftee laal. Karee finciru jettu eessaa fide kana? Lakki baani namatu naa fidee dhufe warra ollaatiin manaa naa fide. Odoon hin jiru jedhee achiin kun meena dhagaye. Aniifati laal dalagannee bulle laal akkasitti dalagna. Ana ta'ee si ta'ee. Waggaa meeqa guutuu xaarumatti jirra yaa abbaa manaa kiyya. Homaa waa takka bu'aa hin qabnu. Aniifati qotannee bullu qotee bulaa miti. Asagal nama fidee nyaadhaa dhugaa fidi qursii fidi irbaata fidi laaqana fidi maal jetteetuma namatti kennitu. Cubbuu miti rabbiin irraa nu gaafata. Arraaniifati isin jennee waan qabnu namatti kenninee waan qabnu namatti liqeessinee boroo dhukkubsannee jennee namni nu laalu hin jiru. Boroo waan nyaannu dhabne namni nu laalu hin jiru. Kanaafuu har'aan tana akka ta'u qabanne malee kanumaafan dhiisisin jedhaba. Lakkii abbaa mana kiyya na dhagee waan isin jedhu. Atiin tuni keerii na gorsaa jirta moo? Karaa gaarratti karaa badaa na gorsaa jirta. Maali keeriidha? Maali waan keeriidha malee? Rabbiin waan keessan namaa hin kenninaayi waan keessan. Keerii jettaa? Waan keessan namaa kennaa tun booda rakkadhaa jedhe maaliif kennine biyyi kan namni namaa yaadu hin jiru kanaafuu waan kee namaa hin kennin waan qabdu irratti akkasitti duutu malee namni nama hidhees ilaalu hin jiru. Dhiisi abboon irraa kana warra ollaatiin naa fide ilaa arra boodaan nama iffedhu ani nama. Dhageessa ati nama fedhuu baattu kophaa kee jiraachuu hin dandeessa. Ani immoo nama wajjin waan dhaladheef nama malee jiraachuu waan hin dandeenyeef naman sini fidaa yoo dhufillee ni nyaata. Kanaafuu rabbi biratti illee keedidha. Aduun keetii eenyu kootu nyaadhu dhugitan jedhee si waame ati nama jettu kun. Ati biyyee nyaatta jiru. Mucaa fira kiyyaa biraa baastee mucaa adeera kiyyaa biraa baastee ofii kophaa kee nyaatta biyyee nyaatta iyyuu nyaattu. Astaghfirullah lazim astaghfirullah. Rabbiin waan qabdan waliin qooddadhaa nyaadha jedhee laala akkatanaa haadha manaa ta'e tana dhiistee kophaa nyaatta. Ati mucaa adeera kiyyaa biraa oofte ati akkamitti nyaatta atuu biyyee nyaatta. Mucaa adeera keetiiti ka ana na dhorkachuun qabdu baru ani fati waan qabnu adda qooddannee nyaanna laal. Yaa abba manaa kiyyaa ani haadha manaa ta'eeti beelli na jalaa sin ajjeesiniiti. Dhagaye haadha manaa wanni jedhu tokko hin jiru. Innuu bar qaama kiyyaa laal narraa muramee bar ilma adeera kiyyaati. Akkuma ati jaartii tiyya taatee qaama kiyya taatetti innillee qaama kiyya narraa murame. Atii fi innillee har'a inni qooqa oolee miti. Atis qooqa ooluu qabda. Kana anan nyaata malee ati nyaatu. Akka namni itti gubatu laal. Jiraadhu isaan waliin isaan bulchisiifaa ta'an isaan fuudhi ta'an waliin jiraadhu. Lammata mana kana keessatti na argite ana. Mucaa adeera kiyyaa osoo nyaatiin deemee miti. Kanaan meeshaan dhuftee nyaattu sillee miskiina oole. Kaara. Hintalo kootu gubee jira si hambisee nyaadhu. Kootu akka garaa na gubdee anillee garaa si gubee jira. Kootu yookiin itti deebisaan. Hin dhuftu. Fooziyaa ayyoo didde kiisii kiyya ka duuba. Kai kina deemuudhaaf deema kootu na gaggeessi. Kai karaa makiinaa irratti na baasee ani takkaas hin barbaadu. Iffedhani nama akkasii hoggaa meeqa guutuu si waliin nan xaaraafi. Homaa waa takka bu'aan naa buuste tokko hin jiru si hin barbaadu. Maafas si waliin gubadhaan kayitoon na gaggeessi nan deemaan. Akka nama haadhaaf abbaan qabaallee si waliin tan gubadhu kun maali jamaalan qabaa. Hiriyoonni kiyya laal bareeddee uffatturraa bareedde nyaatturraa bareedde laal waan isaa fakkaata fuulli isaanii jettu laal dirra isaanii jettu dhiisis siin jedhee ani tun tassi waliin gubadhu kun maaltu na gube ana.
سيولين ديري تاران كينو لان باش باش تانا كتيات أنا مليانة بربار كاينة جرجس Tole fooji si geggeessa waan tokko qofa na dhagaye.